qabsoon kun boqonnaa seenaa jirti. Boqonnaa xiinxala guddaa ga'a. Aarsaa guddaas nu kafalchiisuu danda'a. Warra Oromoo duubatti deebisuu barbaadu wannan jechuu danda'u. Fixuu dandeettu Oromoo. Hidhuu dandeettu. Hoogganaa ajjeesuu dandeettu. Qabsoo Oromoo tarkaanfii lama deemsan takka duuba deebisuu dandeettu. Haayila Sillaaseen gaafa Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa ajjee gaafa Taaddasaa fa'aa biyyaa baasu qabsoo Oromoo hiniindee kaasan tarkaanfii lama deemsan takka duuba deebisa. Akkitti garuu asii xibee. Darguun gaafa Hayilee Fidaa fa'aa fixu. Tarkaanfii takka ammallee deemsa. Garuu jala kaa'annee beeki laman jettu. Mallasaan fa'aan hoggana yaa'ii kennu nama tokko keessa hin dhagaye. Listii baafatanii itti dhufan. Hogganoota Oromoo keessaa eenyu fa'aa ilimineet godhuu qabna kan jedhu. Qabsoo Oromoo hin laamsheessinaa jedhaniiti. No doubt qabsoon sun lama tarkaanfattee takka duuba deebitee takkitti garuu jaluma buufate. Ammas lama tarkaanfannee jirra. Warri qabsoon Oromoo gara fuulduraa baafte qabsoo Oromoo ganee ganee diina wajjin ta'e itti duulaa jiru. Of duuba deebisuudhaan maal gochuu barbaadan? Sabboonummaa Oromoo busheessuu barbaadu. Keessaa fi alaan waraanan. Very important. Alaa jigii baafatu. Keessas jigii baafatu. Keessaa fi alaan waraanan. It's not going to be easy. Garuu tarkaanfii takkitti sana duuba nun deebisan. Wanti ajaa'iba maal seete? Isin kireenya seenaan qabsoo Oromoo kun. Dhaloonni kama dhufuutu walirra walirra cimaa dhufe. Oromoodhaaf yeroo ammatti yeroo riflekti goonu yeroo akkamitti as geenye kan jedhu gara fuulduratti akkamitti deemna hin kaa'anna. Ana akka ifaa kanatti achi ilaalee arga. Amma booda this will be the last tarkaanfii dhumaati ammatu. Oromoof hin dabarteef. Uummanni Oromoo eenyummaa isaatiin boonee guddifatee seenaas fi dagaagfate. Qe'ee ofiitirratti qabeenya ofiitirratti torban darbee kanatti last week tullubooyya gurguratanii jiran beeku. Seera biyya kanaa cabseedhee abbaan alangaa federaalaa kan itti barreesse dhiisanii biliyoona 4 gurguratan deematti. Bakka amma jirrurraa duuban deebinu namni keenya riflees godhuu danda'u. Bakka irra geenye sirriitti ilaaluu qaba. Gara fuuldura akka deemnuuf immoo sirriitti of qopheessuu danda'u. Tooftaan mootummaa nama qabu maali? Sabboonummaa Oromoo kana jibbisiisuudha. Sabboontoota Oromoo adamsee dhahee cabsee sodaa itti deebisuudha. Duula bal'aa godhaa jiran. It's okay. Irra aanna bakka tokko nama geenya jechuu barbaada.